Buddeen tolchuu beeku naan jetti. Qeerroon lama mana keessaa maal hojjetare? Baay'inaan. Suuqiidhaa buddeena lama bitattee qarshii 50tti kennitee danda'eera gaafa siin jedhan. Ani hin dandeenye kaa. Saamunaa bitachuu deemtee gaafa birrii 60 siin jedhan maali cubbuu koorraas na qulqulleessa moo? Halkaniin karaar utuu bilbila haasaa deemaa jirtu gaafa hattoonni sitti dhufan. Heloon Inspektar. Nagaa keessanii saajiniin faas konistaabil faanis nagaa isaaniiti miti. Intalli isheen rifeensi ishee gabaabaa gaafa akkamiin siif sirreessina jettuun qucci. Intalli isheen neerumiin umuriin ishee 35 darbe sun gaafa ati duubaan dhuftee qashti jettuun na fuuta. Andaraansii 700 keessaa 70 fiddee abbaan kee mucaa koomaa miti nama mudata amma rafiitii takka boqodhu gaafa siin jedhu iddoo rafuutti ukkaamsitee na ajjeesuuf miti. Baadiyyaa keessa utuu deemtu jaartii wayii argite innaate nagaa keessanii gaafa yeroo jettuun innaane ilma koo nagaa koodha. Obboleessa keessa xiqqaatti bilbila kee kennite mana fincaanii deemtee yeroo jaalalleen kee bilbilte. Hello, odaa nagaa jira yommuu xumurru siif bilbilu.